Hi family, hi guys, jirra jirtu baga jiraatanii. Egaa viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufe akkuma asirratti argitan kana roozaa fi kuulani yaa maasha Allah. Kan hedduu tokko natti tole akkiid warroonni duraan beeytan jaalala ijoollee tanaa akka saahibummaa isaanii wajjin itti turan amata dheeraa ni beeytanii hedduu hundi keessanuu ni gammaddanii akkuma an gammadee ijoolleen tuni. Hedduu tokko wal jaallatanii jechuudha. Saahibummaan isaanii yeroo Yamaniin jiranirraayi Yamaniin keessatti wajjin turanii erga gara biyyaa galanillee biyya keessatti illee baay'ee wajjin jiraatanii Adaamatti jechuudha. Hedduu tokko namatti tolanii dhugaa ijoolleen tun lamaan saahibummaan isaanii akka obboleeyyaniiti malee akka hiriyyummaati miti. Ansi jammara obboleeyyan si'aa yoo ta'e isaan duraanii viidiyoo dalagan jechuudha. Roozaa fi kuulaniin. Hedduu tokko isinii gammadee baga walitti deebitanii baga rabbii walii isin deebisee walitti isin deebisee ammallee akkanumatti zalaaqiyaa waliin isin haa tursiisu osoo gargar hin bahin osoo hamtuun jidduu keessanii haa fagaatu jaalalli jidduu keessanitti haa baay'atu. Rabbiin walitti isin deebise ammallee waliin isin haa tursiisu ammaan booda wal dhabbiin jidduu keessanii haa fagaatu jaalala malee jibbaan jidduu keessanii haa fagaatu. Maashaallah tabarakallah viidiyoo keessan wal biratti argee jenna hedduu gammadee biyaansi waggaa lama yoo akkan olmos waggaa lama yookaan waggaa walitti deebi'uun keessan hedduu tokko na gammachiisee jira. Maashaallah tabarakallah mabruuk. Dhugaa hedduu tokko nama gammachiisa. Roozaa fi kuulaniin baga walitti deebitanii obboleeyyan akka obboleeyyaniiti malee akka hiriyaati miti. Hiriyaa akka hiriyaa duraaniiti malee akka hiriyaa ammaati miti jaalalli keessanuu yeroo isin uffata wal fakkaatu uffattan. Dhugaa jaalalli keessan hedduu nama gammachiisa. Hiriyoomni keessan hedduu namatti tola. Rabbiin waliif isin haa dhiisu. Akkuma duratti jedhee rabbiin akkanumatti wajjin isin haa tursiisu. Waldhabbiin jidduu keessatti hin argamini. Roozaaf kuulaniin alhamdulillah haala kanaa walitti araaramanii jiranii. Walitti araaramni keessan ka zalaaqiyyaa ka gammachuu isa hanga addunyaa kanarra jira waliin jiraata rabbi isinii haa taasisu. Roozalleen sababbii kuulaniin itti wal dhiiste ani yoo dogongoruu baadhee gara waggaa sadiiti jechuudha. Erga kuulanii fi roozan wal dhiisanii jechuudha. Yeroo gara bultii gaa'ela isiitti seentisanii kuulanii wal dhabanii jechuudha. Wal dhabbiin badaan akkasillee hin jiru. Wal dhabbii xiqqoodhaa akkasiin dubbattutti jireenya kana ijaarachuuf kuulanii bichaa miti hiriyoottan kiyya hedduu dhiisee dhugaadha namni jireenya ofii kana bultii ofii kana jabeeffachuu fi saahiba qannasaa jechuudha. Saahiba qannasaa maaliif abbaan manaa tokko tokko saahibummaan namaa kana baay'ee hin barbaadu. Amma roozalleen irra laallamu bultii ofii jabeeffatu bultii ofii abba jabeeffataa miiree bultii ofii kana jabeeffatuu fi kuulanii xiqqoo qirreenaa walitti qabuu fi saniif addaan fagaatan malee jibbaa walirraa hin qabanii wallaahi dhugaa nuuyyuu dasnuun jenne yeroo isaan addaan ba'anii wal dhiisanii garagaratti immoo walumarraa yoo hin bareedanii jechuun waliin bareedan malee kanaaf baga rabbii walitti deebisee wallaahi dhugaa hedduu tokko viidiyoo isaanii wal bira argeennaan hin gammade. Yeroo hedduu kulanillee kalaas adduma viidiyoo dalaydii roozallee adduma viidiyoo dalaydii akkasuma namoonni hedduun komantii jalatti hin gaafatanii isaan rakkoo kanatu gargara isaan addaan baasee roozan akkuma beekamu roozallee nama gaariidha kulanillee nama gaariidha. Rabbiin waliif isaan haa dhiisu hamtu jidduu isaanii itti haa fageessu. Jaalalli isaanii akkuma duraanii ammallee itti haa fufu mi'aa caalu gammachuun gammachuu caalu hiriyoomni hiriyooma caalu. Yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuuf hiriyamaa godhatanii namni waliin namatti dhiyaatu nu baay'ee tokko kabbaadidha. Hiriyaa yeroo ammaa kana godhachuu mannaa hiriyaa zabana ammaa kana mannaa hiriyama yeroo duraanii wal beekanii wajjin nyaatanii wajjin dhuganii wajjin turan olmas hiriyaan ammaatiif hiriyaan duraanii eessumayyuu walittiin dhuftu jechuudha. Xiqqootama duraanii hoyyaa kanaaf hiriyaa yeroo ammaa paarsantiin dhibbi keessa sagal. Hiriyaan yeroo ammaa kana irra caalaa ishii waan gaarii namaa hin yaaddu. Osoo atuu waan nama gaarii taatee jireenya bareedaa ta'e jireenya gammachuu jireenya rahaa jiraatu taate jireenyi isii kun osoo jireenya kiyya ta'ee jettee hiriyaa nama inaattutu jira. Hiriyaa akkasii sanii miti isinii hiriyaa wal jaalattu hiriyaa dhugaan wal jaalattu jechuudha. Namni ammaatu yeroo hedduu nama hedduu saayiba godhatee osoo wal dhiisa nama hedduu saayiba godhatee osoo wal dhiisa maaliif
amalli isaa sun walitti hin galle. Akkuma miidiyaa kanarra arginu namoonni hedduun hiriyaan kiyya akkana goote jedhee bu'aa. Ijoolleen tun garuu baay'ee tokko wal jaalatti. Wallaahi rabbiin jaalala keessan jidduu keessanitti mi'aa caalu jaalala caalu obbolummaa caalu hiriyyummaa caalu rabbiin isiniif haa godhu. Akkasuma namoota birallee ka hiriyaa dhugaa qabdan. Hiriyaa dhugaa jechuun akka kiyyatti gammachuun roozaa fi kuulanii kana fakkaataa alhamdulillahi walitti deebi'anii nutis gammannee jirra. Hordoftoonni isaanillee baga gammaddanii jennee ni jirra. Koongiraa obboleeyyan lamaan rabbii waliin isin haa dhiisu, waliin isin haa tursiisu. Amma akkuma duraa sanitti deebinee viidiyoo garaagaraa viidiyoo adda addaa qabannee isinii dhufnaa. Abshira amma walitti deebinee jirra. Hordoftoota keenya akkuma duraatitti isinii dachaanaa jedhanii jiranii. Rabbiin gammachuun akkasumatti nama akkuma duraa sanii wajjin jiraatee viidiyoo wajjin dalagee wajjin turuu rabbiin isin haa taasisu. Anillee gammachuu keessan har'a viidiyoo keessan irraa hojjedhee irraa dubbadhee jechuudha. Rabbii waliif isin haa dhiisu. Dhugaa hedduu tokko na gammachiise. Gammachuun nama kamiitu gammachuu kiyya. Baga rabbii walii isin deebise hamtu jidduu keessanii rabbi haa fageessu. Jaalala jidduu keessanitti dachaa haa baay'atu. Namni jaalalli jidduu yoo jiraate akkanatti haga fedhellee walirraa turu walitti deebi'a. Walittillee aaru waliif dhiifama godhee obboleessa jechuun kan waliif dhiifama godhee walitti deebi'u jechuudha. Nama hiriyaa gaarii ta'e akka obbolummaatitti wal jaalatee waliif yaadee waliin jiraatu. Osoo bultii keessallee jiraatanii hiriyaa bultii namaatitti hin dhiyaanne, hiriyaa bultii namaatitti hin hinaafne rabbiin nama maraafuu haa kennu jechuudha. Akkasii rabbii waliif isin haa dhiisu, wajjin isin haa jiraachisu. Hedduu tokko nama gammachiisa. Walitti deebi'uun keessanii hedduu nama gammachiisa. Anillee akkanatti hedduu tokko isiniif gammadee jira. Maashaallah tabarakallah isinirraa jennee jirra. Walitti deebisaan keessan baay'ee tokko namatti tola, baay'ee tokko nama gammachiisa. Itti fufaa eegaa hordoftoota kiyyaa isin salaamtaa isin gaafachuu hin dagannee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yaaduma gammachuu kuulanii fi roozatu naan deeme. Salaamtaa isin hin gaafannee baga jiraattan hundumti keessanuu kan amantaa birallee ashama harka fuuni hunda keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kutaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu naaf jiraadha. Warri haqammaan afaana turtanii maatiin haa taatan hedduu galatoomaa. Kan haroo dhuftanillee naaf galatoomaa. Yuutuubii kiyyaa laayikii godhaa viiyuura seentanii hin laaltanii garuu laayikiin gootanii maalii nama sirbu malee nama viidiyoo nama arrabsuu malee nama viidiyoo noormaalii dalaguu kana ammaa yoo jajjabeessitanii yeroo hundaa kadhaan nama rakkisuun barbaachisaadha miti wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Kanaaf laayikii gochuu hin dagatinaa viidiyoo kiyya laayikii tuqaa sabiskiraayibillee godhaa. Yaada keessan koomantiillee barreessaa isiniin jedha. Akkuma dur na jabeessaa turtanitti ammas na jajjabeessaa. Isinumatu na jabeesse durallee asiin na gahe ammallee itti fufaa. Hamileen keessan itti hafuu isiniin jedha. Naaf jiraadha. Baay'ee.